Baana Jimmar Jooteef godina Arsiyaana Munneessaa waraan bilisummaa Oromootiif daawoo taatan jechuun sirnaan gorjiruumat miidhee jedhaan Harargee lixaana mi'eessootti immoo waraanni bilisummaa Oromoo humnoo sirnaan gorjiran tiksan irratti tarkaanfii fudhadhee jedhe. Poolisii humna addaatiif milisha sirnaan gorjiru kan sakatta'uuf bobbaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhu waraanni kumsa dirriba lammeessaa namgatuulle dubbataa ye'uun ingidaa waan isaan timqaa. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaar Joo fi godina Arsiyaana Munneessaatti waraanni waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatanii jechuun sirni aangoo irra jiru miidhaa garaagaraa hawaasarraan gahaa jiraattonni komatan. Aanaa Jimmaar Joo ganda badhaas jedhamtutti akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 25 bara 2014 humnoota sirna aangoo irra jiru tiksaniin saamichi jabaanii qabeenya uummataa irratti raawwatamu odeeffannoon aanicharraa OMN qaqqabe ni mul'isa. Akka jiraattonni garasii dubbisna himanitti humnoota sirni aangoo irra jiru hidhachiisee gara ganda badhaasitti bobbaaseen dukkaanni yookaan suuqiin 16 saamamu, bilbilli moobaayilaa uummatarraa guuramu, lakkoofsa herrega baankii moobaayilaa humnaan bansiisuun qarshii herrega ofiitti dabarfachuu, manneen lama gubachuu fi horii uummataa qalachuu fi saamuu dabalatee yaaliin yakka dirqiin gudeedullee humnoota kanneen jiraattota ganda badhaas irratti raawwatamu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Yakkoonni wal fakkaatan kana duras waboo fi dahoo taatan jechuun irra deddeebiin raawwatamaa turu namoonni odeeffannoon hungahan kan sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka eeramu hin feene OMN itti himanii jiru. Oduudhuma wal qabatuun godina Arsii Aanaa Muneessaa ganda Heeban Jawaaraa magaalaa Qarsaa fi gandoota baadiyyaa aanichaa birootti waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatanii jechuun dhiibbaanii humnoonni mootummaa hawaasarraan gahaa jiran hammaatee itti fufu odeeffannoon hawaasarraa arganne ni mul'isa. Aanichatti barsiisaa Faayisaa Irreessoo dabalatee namoonni nagaa hedduun shanee waliin hidhata qabdu jedhamuun hidhaa jiraachuu, maatiin hidhamtootaas dararamaa garaagaraatiif saaxilamanii jiraachuu ibsu jiraattonni. Daa'imti maatii hidhamaa tokkollee sababuma kanaan lubbuun darbuu OMN itti himanii jiru. Kutaalee Oromiyaa biroottis gochoonni wal fakkaatan humnoota mootummaan bobbaasu ni yakki ajjeechaa, hidhaa, reebichii fi saamichi qabeenyaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni irra deddeebiin komatu. Qaamni mootummaa gama isaatiin komii hawaasarraa gara OMN dhufan kanneeniif deebii kennuuf hayyamamaa miti. Haa ta'u malee himata uummata nagaa darartan jedhu kan haaluun kan hidhamee fi ajjeefame shaneedha jechaa turuunsaa ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Poolisii humna addaa fi milishaa sirna aangoo irra jiru waboo akka sakatta'aniif bobbaase irratti tarkaanfii fudhachuu kan ibse waraanni kun injifannoo jajjabduu argadheetan jira jedhe. Sochiin waraanni kun gara baha Oromiyaatiin taasisaa jirus jabaataa dhufuu ibseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo mi'eessootti fudhadhe jedhu kana ilaalchisuun deebiin gama qaamaa biyya bulchuutiin kenname hin jiru. Hawaasni garuu dhugaadha jechuu irratti argamu. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota darbaniif sochiinsaa kibba lixaa fi giddugala Oromiyaatti daanga'ee ture yeroo ammaa kaabaa fi baha Oromiyaattis babal'ataa jiraachuu ragaaleen keessoo waraanichaatti OMN qaqqabanii fi odeeffannoon hawaasarraa arganne ni mul'isu. Sochiin waraanichi gara bahaatiin taasisaa jiru kun yeroo ammaa immoo gara tarkaanfiitti cihee jiraachuutu himama. Guyyaa kaleessaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti humnoota mootummaan bobbaasuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli jabaan turu odeeffannoon jiraattotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo gara socho'an irraa arganne ni mul'isa. Guyyaa kaleessaa poolisii humna addaa fi milishaa sirni aangoo irra jiru waboo akka sakatta'aniif bobbaase waliin lola jabaatti turree kan jedhu miseensi waraana bilisummaa Oromoo gara socho'u tokko lola geggeeffameen waboon injifannoo jajjabduu argachuu nuuf ibse. Maqaan kiyyaa jaallattisaa Maayyaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa bareedaa iddoo jiraa yerootti guyyaa kaleessaa sa'aatii torbatti humna addaa Oromiyaatii fi milishaa poolisii waliin qindaa'anii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uudhaa fi garsa gubbaa turanii waraana bilisummaa Oromoodhaa dursee odeeffannoo harkateen hattee hidhee fi humna addaatii fi milishaa poolisii baay'inni isaanii 60 ol ta'u dursee hattee hidhee fi lolli ta'ee lola kanarratti isaanirraa jechuudha
kudhanii ol jechuudha kan wareegamanii hanga ammaan tanaa reef isaanii ta'aa jiraa reeffallee fudhannee warreen madaa'anis baay'eedha jechuudha. Walumaa galatti egaa waraana bilisummaa Oromoodhaa guyyaa kaleessaa injifannoo guddaadha jechuudha kan gonfatee diina hedduu adabee jechuudha. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gama bahaa Oromiyaatti taasisaa jiru yeroodhaa gara yerootti jabaataa jira kan jedhu namni kun hawaasa naannoorraas deeggarsa jabaa qabna uummata keenyaan wal taanee kaayyoo qabsoo Oromoo kallattii hundumaanuu fiixaan baasuuf ni hojjennaa jedhe. Amma sochiin nuti godhaa jirru sochii dangaadhaa haalli gartee asii gartee garasitti sochiin guyyaa guyyatti gartee akkuma dhagaa tuttanii tarkaanfii fudhachaa jiru tarkaanfii boonsaa uummata keenya mataa ol qolachiisuu agartee diina immoo akkam naasisu kanaaf gaa agartee deeggarsa uummanni nu godhuu fi jaalala uummanni nu qabuu fi agartee uummanni mootummaa akkasumas godhisiisaa jirtaa kanaaf kanneen itti gartee uummata kana gartee uummata godhannee akkasitti haala saniin tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiraa jiru. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf sirna aangoorra jiru buqqisuun gabrummaa baroota dheeraaf uummaticharra jirutti xumura gochuu darbees walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu ta'uun ibsamaa tureera. Waraana ona mi'eessootti kaleessa geggeeffame jedhamee fi miidhaa humnoota mootummaa mudate jedhame kan ilaalchisuun deebiin gama qaama biyya bulchuutiin kenname jiraachuudhaa baatus lollee geggeeffamaa turuun qabatamaadha jedhan jiraattonni naannoo OMN'f yaada kennan. Sababa nageenya isaaniitiif garuu maqaan akka hin dhaamneef nu gaafataniiru. Gama biroon godina Arsii Aanaa Muneessaa fi aanaalee ollaa naannichaattis sochiin waraana bilisummaa Oromoo cimaa dhufuutu himama. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gama bahaan taasisu kun jabaataa dhufuun ammoo hiikni qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisuuf qabu olaanaadha. Oromoon kan gabroome waliin kan bilisoomus yoo waloon qabsaa'uuf danda'edhaan yaada hedduun itti waliif galani. Qawween lafa isaarraa fudhatan abaa'oo yookaan uummata Oromoo. Innis qawweedhaan biyya isaa deeffachuu fi qawwee kaasee bosona seenee jechuudha.